kabajamtoota hordoftoota kan koo egaa ammas deebi'eetii dhufeetiin jira kuno akkuma argitanii ammas nama haaraa qabadheetiin dhufe namni nani qabadhee dhufe kun eenyu akka ta'e argaatii jirtanii egaa waan haaraadha jechuudha wanti nani argisi waan haaraadhaan argi kan ammoo namni hin arginis arguu qaba kan argis argee jira kanan jedhuun qabadheetii dhufe akkasuma mooyyuu egaa wantoota tokko tokko gaafa ilaallu wanti nama gammachiisu tokko yookiin immoo wanti egaa nama dubbisiisu hin jira waan ta'eef nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniifuu kabajamtoota hordoftoota tokko akkam jirtanii nagaa qabdanii oolman keessan akkamii ana bira wanti hundinuu bareedudha galata waaqaan isiniin jedha waaqni haa galateeffamuuti yeroo kana geenye jira hundumti keenyaayyuu kan immoo karaa fuuldura keenya jiru rabbi nuuf haa mijeessu bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu hunda keessaniifuu egaa oduu isinitti dheeressu nagaadhaan illee gurra isiniin dhukkubsu egaa maal qabadde akkan dhufe argitanii jirtu jechuudha ayyuun waan milkoofte fakkaatti gaafa ilaalluyyuu waan milkoofte fakkaatti jechuudha maalidha wanti isheen milkoofte kuni waan isiidha milkaa'ina isii irraa dubbattu kuni maali jechuu dandeessu egaa waan haaraa argaatii jirra akkuma beekamu ayyuun samoona kana jaaba ishee lafa keessee turte rifeensa ishee shaffanataatii hin turre sababa sayidoodhaan wallolanii jettee raawwattee jaaba lafa keessee rifeensa ishee qullaa gara tiiktokiitiin illee ta'ee gara yuutuubiitiin illee ta'ee rifeensa ishee qullaadha jechuudha kan isheen dhuftee viidiyoo hojjetaati turte akkasuma immoo tiiktokii ilaallee shubbisaatiin hin turte egaa mata rifeensa ishee qullaadha jechuudha haa ta'u malee immoo amma egaa mucaa samoona kana waliin haasa'aatii turte yookiin immoo jaalala isaatiin qabamee yookiin mucaan kun natti tolee jira jettee raawwattee irraa dubbataatii turte akkasuma mana isaallee seentee raawwattee mana isaatii ba'uu diddee egaa haalan taaneen egaa wallolaniis haa ta'uuti waliigalanii haa ta'uuti mana sana keessaa immoo baatee gara mana hiriyaa ishee deemtee mana hiriyaa ishee immoo deebitee mucaa kanaan baay'ee tokko lolaanii turte argitaniitii jirtu reebaa turanii egaa wantoota baay'ee goggodhanii jiru haa ta'u malee immoo kun hundinuu darbee ka'ee raawwatee amma immoo kunoo haala akkana fakkaatuun jaaba isheellee marattee uffannaa akkasitti bareedu kana uffattee raawwattee haala gammachuudhaan akka wal bira ta'aniitii jiran kunoo argaatii jirra jechuudha iddoo tokkotti walitti deebi'anii waliin ta'anii akka jiranidha egaa kan argaatii jirru haa ta'u malee egaa jarri kun akkamitti walitti deebi'anii raawwatanii wal bira ta'aa jiraatanii akkasuma wantoota garaagaraa nyaata garaagaraa qopheeffatanii jiru nyaanni isaan qopheeffatanii jiranis kun akkuma argaatii jirtanii kana fakkaata jechuudha beeku hauskiidha moo inni kun hambuhaadha garuu naaf hin galle maal akka ta'e naaf hin galle jechuudha yaa gosoonni dhugaatis hin jiranii gosoonni nyaatas egaa hedduutu jira jechuudha akka buna haa ta'u aannan haa ta'u wantoonni baay'een godhameetii jira haa ta'u malee jarri kun akkamitti walitti dhufuu danda'anii walitti dhufeenyi isaa irra osoo hin taane immoo ayyuun deebistee jaaba ishee godhattee jirti uffannaan isheen uffattee jirturree uffannaa haalan bareedaa kan ta'e egaa uffannaa warra ijoollee gara ijoollee musliimaa argisiisuudha kan isheen uffatteeti jirtu garuu na shakkisiiseera waan sallamtees natti fakkaataa jirti gaafan ilaalu haalichi mucaan itti gammadee bifa gammachuudhaan jira beektanii diqdiqqe jedhee mucaan ilkaansaa 99 yaasee jira so wanti ta'e garuu wanti isa gammachiise tokko hin jira natti fakkaata egaa maal takka isa gammachiisee jiru maal akka ta'e naaf hin galle garuu waan gammachuu takka hin qaba jechuudha keessa isaatii garuu jechuudha nanitti yaadee jedhu beektanii yaa saba koo na yaada yeroo tokko jechuudha jara kana keessaanis ishee tokkodha beektanii warratti daarii kana keessaa anis ishee tokkodha garuu bakka ያሳስበኛል አንዳንዴ በቃ ቁጭ ብዬ ሲያስብ በቃ እንትን ለኛል ታውቃላችሁ ይከፋኛል ለምን እኔም እንደነሱ ቢሆንስ ምን ችግር አለ እያልኩ በቃ እንትን ጭንቅላቴ ውስጥ ይመጣል ተውት በቃ እንደውም ባልናገር ይቅርብኝ ነታፎቹ waan kana dubbachuun normaallee naaf hin tolu waan tolus miti waan bareedus natti fakkaatu garuu አንዳንዴ jechuudha yeroo tokko naasasabsiisa beektanii ani amma jireenya keessaa jechuudha jiraama akkasitiin warroota abbaa mana isaanii hiikanii abbaa mana isaaniitii wal dhiisanii abbaa mana isaanii isaan dhiisee
jedha sana keessaa yaanis ishee tokko osoo inni akka nama kaanii na sana egaa wantoota jedhame sana hunda isaa raawwadheetiin jiraadhee amma anis akka barbaade bahee abbaa barbaade faana deemee gala miti kanan jedhu natti dhaga'ama keessa kan kootti beektani kun iccitiidha jechuudha. Iccitii isinitti himaa jira namni sagalee kan koo kana dhageessan iccitiidhumatti qabadhaatii liisaa baatanii dubbatiin adaraa keessaniiti. Garuu bakka natti dhaga'ama beektani natti dhaga'ama jechuudha gaafa akkasitti betelee jechuudha amma innaan ayyuu akkasitti bakka annashin akkas taatee yeroo gabaabaa keessatti nikaashii ofirraa buustee akkasitti bakka antanii jettee raawwattee dhuguma kana bakka humnaan jechuudha bagulbat humnaan dhattee namicha kana qabattee bakka innaa dhuunfattu maaltu namatti dhaga'ama ree ndee ani nama miti gaafa jettutu jira barbeetta ani nama miti ani gar bakka waan jarri sun wanta isaa yaada sana ani yaaduun danda'u ani waan sana keessan jiru ani bakka wanti isaanitti dhaga'amu sun natti dhaga'amu kan jettu sitti yaadachuudha keessa kan keetitti beekta so wanti kun anas natti dhaga'ama garuu waan kana keessa na baasi yaa rabbi dakki waan kana akkanitti hin galle yaada kana keessa galuun iyyuu gadheedha jedhee raawwadheetan immoo ofuma kootiin of maaliin godhan jira gaa of intas gabbeessa bayyesuus of jechaa olee bakka maaliifin asaaba keessa gaafa galame beektani yoona bakka nagarri sammaala namatti wanta dhaga'amu tokkotu jira ginnanise bakka hunduma saayyuu jechuudha. Kanaaf jechuudha Aayyoo teenna waan milkoofte nutti fakkaata fandishdish jettee jirta akkasuma immoo hiriyaan kan keellee bifa fuula bareedduudhaan ilkaan isaa adii bareeddu tana ibsaatii jira jechuudha. So wanti ta'e garuu wanti isin milkaa'e tokko wanti isin wanti yaaddan tokko wanti isin tasaaka'e tokko waan jiru natti fakkaata. Haa ta'u malee ati waan fedhe yoo ta'u abbaa manaa keetiinis akka waliiktee jirtu abbaan manaa keessa dubbateera saayidoon jechuudha. Haa ta'u malee akkuma namoonni baay'een irraa dubbataati turanii akkasuma Aayyuun illee ilaalcha tinaaf qabdu yookiin immoo gocha atinaaf godhaa turte akkanan gara ilaalcha biraatitti deemuu na taasisa jechaanitii turte jechuudha. Mucaa kanaane garuu mucaan kun dhugumaan dhugaatti mucaa kanaaf ilaalcha biraa qabaatee raawwate tarii dhugumaan saayidoo faana gargar hin baane laata nikaa isaarraa hin buufanne laata kan jedhu sodaa godhatee raawwate gaafa Aayyuun gara mana isaa dhattee mana isaatiillee hin ba'u jetteeni jaalala keessa ishee jirullee gaafa ishiin ibsaa fi turte sodaa sana of keessaa qabanatti fakkaata. Kanaaf iyyuu amma immoo saayidoon gaafa gadi ba'ee raawwate Aayyuudhaan nikaa keenyallee walirraa buusnee jirra wal hiiknee jirra gaafa inni jedheetii dubbatu egaa innumtuyyuu gara Aayyuutitti deebi'ee raawwate akka waan Aayyuu faana haala bareedduudhaan walitti simataa jiran natti fakkaata gaafa ilaalaatii jiru. So kanaaf iyyuu Aayyuu yaanni kee bagasiis tasaa ka'eessiin jedha dhugaas ta'u.